namni reenfa baatee deemaa haati tokko akka malee boossi. Hin boossi iniyyiitiin maraatti mucaa tokkicha ishii jalaa du'e. Hubadhaa. Mucaa tokko qabdi innuu mucaa ilmi tokkichi ishii jalaa du'e. Kophaadha. Ilaala mucaan ishii du'e kophummaa ishii isa gara fuulduraa akkamitti akka jiraatu isa boossi ture. Guyyaa tokko Kiristoos osoo karaa mandara sunii darbuu buusaadheen dhaabbadhaadheen jaroota sunii warra reenfa baatanii. Haadha isaatti gargaree yaa dubartittiin nanna hin bohiin edheen. Hin bohiin edheen. Yaa mucaa jabaan nanna ka'e edheen. Gurbaan du'e sun du'aa ka'e. Waaqni keenya hin danda'a. Jireenya keenya keessatti hin bohiin nunaa jedhu Waaqayyo. Warroonni karaa garagaraa buhaa jirtan. Warroonni aduun sinitti dukkanaa'e. Jireenyi sinitti ulfaate. Jireenya keessan keessa Waaqayyoon gashaa. Abdii hin muriinaa. Biyya lafaatti fooniinis rakkatanii lubbuu keessanis salphistanii sodaachistanii rakkistanii gara Waaqayyoo gaafa deemtan immoo bara baraan lubbuu keessan ibidda hamaa keessa ibidda si'oolitti hin gubiinaa. Dhugaan siniin jedhaan tasgabbaa jireenya kana keessa jireenya ammaa kanaan tasgabbaa hammalee hin ta'u waan ta'eef jireenya keessa Waaqayyoon gashaa. Dubroo Maariyaamiin kadhadhaa nu haraarsii nu jedhaan. Gaafa nuti rakkannu namni nu baqachuu danda'a. Maaliif yeroo nuti qabnu waan nu beekuuf jechaadha. Keessattuu gaafa of harkaa qabdan hiriyyaa dhufurraa of eeggadhaa sirriitti. Gaafa qarshiis ogummaas waan garagaraa qabdan hiriyyaa isinitti dhufurraa of eegaa. Gaafa dhabdan inni isinuma deema. Gaafa ogummaan isin harkaa badu ogummaadhuma keessan faana deema. Gaafa qarshiin isin harkaa badu qarshiidhuma keessan faana deema. Gaafa jireenyi isinitti dukkanaa'uunis sinirraa fagaachaa deema. Yeroo kan sinitti fee sinitti gammada akka barbaade sin faana ta'a innis dukkanaa'aadhuma deema. Hiriyyoota akkanaarraa of eegaa. Hiriyyoota gaafa rakkoo si faana rakkate. Gaafa ati gabuu bultu si faana gabuu bule. Bakka ati dheebottetti si faana dheebote. Isa si wajjin beele. Isa si faana rakkate. Inni abbaa keeti. Isa qabadhu. Kanaaf namoonni tokko maatiin koo akkas naan jedhanii maatiin akkas na godhe ani maalan ta'a obboloonni na jibbanii maatiin na jibban hiriyyaan na jibbee ani hiriyyaan qabu maali? Ati nama kana hunda qabdu taana Waaqayyo qabda maal sodaatta? Waaqayyotti of hin kennitu. Waaqayyo isa abdatamaa hin sodaatinaa isa jedhu warri ba'aan sinitti ulfaate gara kokoottaan isin hin boqochiisa Waaqa jedhu. Gara isaan deemtanii. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ameen. Kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessanuu kiristaanonni lafa jirtan maraatti iddoo jirtanitti kan hojiirra jirtan akkasumas hojii garaagaraa irratti bobbaatanii dhimma garaagaraa keessa kan jirtan hundumti keessan lafa jirtan maraatti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu? Ani nagaa kooti. Waaqayyo guddaan maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Egaa kun Sanbee TVdha. Sanbeen TV sagantaalee garaagaraa qabatee keessan biraan gahaa turedha. Ammas itti fufeera. Egaa akka fedhaa fi hima Waaqayyoo sagantaa babbareedoodhaan gara fuulduraas egaa qindeessaa jirra. Namoonni yeroo jalqabaaf dhuftan subscribe gochuun miseensa keenya ta'an siniin jedha. Egaa guyyaa har'aa immoo mata duree isaas akka argitan yoo deemne nuuf fayyaa mata duree jedhuun jechaadha kan laallu. Egaa viidiyoon kun keessattuu egaa obboloota koo karaa keessaas na dubbisaa jirtaniif ni ta'a. Karaa keessaan na dubbisaa rakkina keessa kan jirtanii dhiphina garaagaraa keessa kan jirtanii waan hin taaneen sammuun keessan kan qabame egaa na dubbisaa viidiyoon jedhee gadhiise tokko ni jira. Isaan ijoolleen tokko obboloonni tokko na dubbisaa jirtu. Egaa waan garaagaraa keessa seentanii kan turtan ni jirtu. Egaa kanaaf warroonni faana haasaa jirus ni jirtu waan ta'eef jechaadha. Isinis sirriitti akka dhaggeeffattan nan barbaada. Kana malee hundumti keessan namoonni viidiyoo kana laaltan yoo xiqqaate nama 5 share godhaa. Dhugaan isiniin jedha. Hiriyyaa qabda taanaan, hiriyyaa keen jaalatta taanaan, hiriyyaan kee akka sifaa akkuma kee kana jabaattu, ati ishee faana jabaattee kaayyoo keessan galmaan gahuu barbaaddu taanaan hiriyyaa keetiif share godhi. Inni dhiirris inni dubarris jechaadha. Hiriyyoonni keessan hiriyoota keessaniif bakka guddaa qabdu taanaan viidiyoo kana share godhaa fi adaraa yoo xiqqaate namni tokko nama 5 share godhaa. Ani beekeen miti wantoota egaa ta'an akkasumas immoo Waaqayyo immoo egaa isaaf wanti dadhabamu hin jiru
anaan na kakaasee waan tokko isinitti dubbachuu danda'a guyyaa irraa kan. Waa malee sagantaa kanaan akkan dhufu nan taasisne waan ta'eef jechaadha. Egaa hin irraanfanne bakka jirtan maratti arjummaaf dhiifamnu akka keenya araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa jaalalli duukaa butotaa hunduma keessan hunduma keenya faana haa ta'u. Egaa namatti yoo Waaqayyoo wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 25 gubbaarraa kaastanii yoo dubbistanii waan baay'ee ajaa'iba tokko ni argattu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 25 irraa kaasaa warri kiristaanota taatan jechaadha. Egaa viidiyoo koo kana kan laaluun amantaa garaagaraa keessa kan jirtan isinis nageenyi keenya nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Egaa maal seetanii yoo deemne nuuf fayyaa kan jedhee barreesse obboleettii keenya kanaan dura egaa viidiyoo hojjadheen ture lubbuu ishii balleessiteedha jechaadha. Egaa binni hedishaala jettee Amaariffaan barreessite imimmaan ishii waraqata irratti illee harcaasteetti jechaadha. Kanaaf obboleettiin sun egaa akka of ajjeesteedha. Ishee irraa ilaaluudhaan namoonni baay'een of ajjeesna jedhanii kun viidiyoo keenya dhumaati jechuun miidiyaa garaagaraa keessattuu karaa toora tiiktookii kanaan yaa'aa dhufaniiru jechaadha. Kana malee dhuguma jechuudhaan immoo viidicha faa ilaaluudhaan viidiyoo warri akkas jedhanii kana kaafaa ilaaluudhaan keessattuu obboloonni keenya biyya alaa garaagaraa irra jirtan immoo isa ilaaluudhaan dhuguma kan jettan jechaadha. Dhugaan siniin jedhaan ofumarraa jechaadha. Namni dhugaan siniin jedha dhugaa Waaqayyooti. Na hubadhaa dhugaa Waaqayyoo isa jiraataati. Namni uffatee deemuuf waan kolfuuf waanuma keessaa nagaate isinitti hin fakkaatina. Dhugaan siniin jedha yeroo ammaa kana keessattuu waan simbira yeroo dhufu yeroo hunda gammaduuf yeroo hunda uffata bareedaa uffatuuf yeroo hunda waanuma isin faana taphateetti tolee waan deemuuf namni kun hin rakkanne yookaan immoo namni kun rakkina hin qabu hirrina hin qabu hin jedhina. Dhugaan siniin jedhaan maaliif namni goda isaa keessatti gola isaa keessatti hirrinaa fi dhiphina garaagaraa qabaachuu danda'a. Keessatti yeroo ammaa kana qaala'insa jireenyaa ilaala. Harka namaa ilaaluun baay'ee ulfaata. Hojii dhabuun baay'ee ulfaata. Kana keessatti yaada biraa keessa galuu dandeenya. Kanaaf iyyuu namoonni akkanaa kun foon keenya qofaaf osoo hin taane lubbuu keenyaaf yaaduu qabna. Har'a nuti foon keenyaan jiraachuu dadhabnee addunyaa kanarra lubbuu keenya maaliif addunyaa isa lammataa jireenya bara baraa bakka jiraannurraa lubbuu keenyatti maaliif murtii isa bara baraa murtii hamaa isa bara baraa akka laatamu taasisna. Of ajjeesuun cubbuudha waan ta'eef jechaadha. Namni of ajjeesuuf ka'u namni of ajjeesadhee yaadu cubbuu guddaa keessa galeera. Kan uume Waaqayyo, kan fudhatus Waaqayyo, kan umurii nu kennu Waaqayyo. Akkasumattuu nuti koo yaaduma deemna malee nama du'aadha nuti. Du'aadha. Samoon argitaniitti wantoota ta'aa jiru toora miidiyaarraa. Namni nama ta'e, namni obboleettii qabu, namni haadha qabu, namni adaadaa qabu, namni haadha manaa qabu akkas godhaa miti. Ijoollee lama qullaa waan gochisiisaa turan argitaniitti. Qullaa dabaddabanii, qullaa garafanii seerri kan hin eeyyamne aadaa fi duudhaan uummata Oromoo kan hin eeyyamne haala hin taaneen haala sukkaneessaadhaan waan hin taane yeroo hojjetamu. Nuti hin duuneeree. Yeroo ulfa garaadhaa qabdu ibidda wajjin gaafa gubnu nuti duuneerra. Nuti duuneerra. Har'a jira nama jiru fakkaanna malee duuneerra. Deemuun keenya gatiin qabu jechaadha. Namni dhiiraaf dhiirri wal fuudhaa dubaraaf dubarri akka barbaadan ta'u nuti duuneerra argitanii. Duuneerra seera uumaa daganneerra. Waaqayyoon dhiisneerra waan ta'eef duuneerra qaata duune turre erga duune yaada deemna malee jechaadha. Kanaaf na dhagaa jireenya hin dabarreef jecha jireenya boru dabartuuf jecha jireenya isa hin dabarre isa mootummaa Waaqayyoorraa lubbuu keessan hin dhabsiisin adaraan isin jedhaan. Eeyyani namni rakkata, namni firan naba, hiriyyaan naba, maatiin naba. Inni kun biyya lafaarratti hafa. Dhugaan isin jira. Nama miti gaaddidduun keenya illee akkoo yeroo halkanaa nu dagata miti. Nu dhiisee deema. Hubaddaa.
Gaafa nuti rakkannu namni nu baqachuu danda'a. Maaliif yeroo nuti qabnu waan nu beekuuf jechaadha. Keessattuu gaafa of harkaa qabdan hiriyaa dhufurraa of eeggadhaa sirriitti. Gaafa qarshiis ogummaas waan garagaraa qabdan hiriyaa isinitti dhufurraa of eegaa. Gaafa dhabdan inni isinuma deema. Gaafa ogummaan isin harkaa badu ogummaadhuma keessan faana deema. Gaafa qarshiin isin harkaa badu qarshiidhuma keessan faana deema. Gaafa jireenyi isinitti dukkanaa'u innis isinirraa fagaachaa deema. Yeroo kaan isinitti fee isinitti gammada akka barbaade isin faana ta'a innis dukkanaa'aadhuma deema. Hiriyoota akkanaarraa of eegaa. Hiriyoota gaafa rakkoo si faana rakkate. Gaafa ati gabuu bultu si faana gabuu bule. Bakka ati dheebotteetti si faana dheebote. Isa si wajjin beele. Isa si faana rakkate. Inni abbaa keeti. Isa qabadhu. Kanaaf namoonni tokko tokko maatiin koo akkas naan jedhanii maatiin akkas na godhe ani maalan ta'a obboloonni na jibbanii maatiin na jibban hiriyyaan na jibbee ani hiriyyaan qabu maali? Ati nama kana hunda qabdu taana Waaqayyo qabda maal sodaatta? Waaqayyotti of hin kennitu. Waaqayyo isa abdatamaa hin sodaatinaa isa jedhu warri ba'aan isinitti ulfaate gara kokoottaan isin hin boqochiisa Waaqa jedhu. Gara isaan deemtanii inni murtee dhabe inni furmaata dhabe. Baatii Waaqayyo yeroo tokko tokko Waaqayyoon tuqna nutis. Kadhannaa yeroo hunda kadhannu irratti maaltu jira seetan? Yaa abbaa keenya hoo samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galateeffamu mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee ol samiirra akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Soorata keenya biddeena keenya har'aaf ga'u nuuf kenni akka keenyas nuuf dhiisi jenna. Biddeena keenya har'aaf nuuf ga'u nuuf kenni jedhaa kadhadhaa. An boruu Waaqayyo waan ta'eef boru guyyaa Waaqayyooti waan ta'eef Waaqayyo biddeena har'a nyaannu nuuf kenna yoo nuti tattaafanne jechaadha. Yeroo tokko tokko ofii keenya ciisnee ofii keenya sochiin qabnu sochiin taasisnu waanuma ta'e yaallu caljanneetuma teenyee Waaqayyo manatti akka nuuf fidu goona. Waaqayyo manatti akka waan hunda birriis hojiis manumatti akka nuuf kennu goona. Atoo reeffa taatee teessee ciiste Waaqayyo maaliif dhufee harkatti sii kenna? Ani hin hojjetiin nyaatinii jedhama. Hin hojjetiin nyaatinii. Kanaafuu tattaafadhaa. Jireenya keessan keessatti tattaafadhaa. Maaf firri nagateen jedhiin, maaf obbolaan na jibben jedhiin, maa namni na jibben jedhiin. Namni namadha. Maatii kee ilaalimee amma maatiin keetoo shamarran otoo taatanii maatiin keessan si heerumsiisanii san booda waa'ee kee yaadda'uu dhiiseera bakka si kenne waan ta'eef jechaadha. Dur intalli koo nyaattee dhugdee uffattee siin jedha. San booda erga si heerumsiisee gonkumaa waa'ee kee yaadu. Maaliif isa si yaadutti si kenneera? Abbaa manaa siif arganiiru. Kabajaan si heerumsiisaniiru. San caala jireenya mana kee kan gaggeessatu si warri keessan booda maal taatee eessatti baatee eessa maal nyaattee maal dhasiin jedhu. Atis warri kee si fuusisuu danda'a. Mucaan koo akkam ta'e akkas siin jedha dura nyaate moo nyaanne dhugee moo dhugne haati kee si faana rakkatti. Erga heerumteef dandeessee gargaranii si ilaalan maatiin illee karaa garagaraa wantoota tokko tokko si deeggaruu danda'u. San booda of dandeessaati. Maatii ijaarta mana ijaarta waan ta'eef jechaadha. Kanaaf kunillee jira jechaadha. Akkuma kun jiru jireenya keenya keessatti namni hundinuu dagachuu danda'a nu jibbuu danda'a. Amma obboleettiin keenya tokko hunduu na jibbee na sodaachisu biyya kana yoo dhufte naan jedhu jette. Nama ajaa'iba. Isaanas taa'anii sitti dhaadatu yoo ati akkas goote siin jedhu lubbuu si baasna siin jechuu danda'u si biyya si dabarsinaa si miinaa waan barbaada siin jechuu danda'u. Ati amma achi biyya kana dhuftutti hinuma jiraannadhanii yaaduu danda'u. Harri boruu miti boruu kan Waaqayyooti har'a malee moo boruu akka jiraannu hin beeknu nuti. Hubadhaa maaltu beekaa warroonni akkasitti fokkoran kun Waaqayyo waan ta'e yoo isaan godhe. Lubbuun numti isaanii soo darbe maatti beeku. Isa boruu isa iftaanii isa waggaa kana namatti dhaadatan. Si balleessina akka si goona warroonni jedhan jechaadha. Wanti hundiyyuu isaanii kan itti fakkaate. Quufni laphee isaanii dhiibee Waaqayyoon dagatanii addunyaan kun kan isaanii kan itti fakkaate. Har'a waan nyaatanii garaa dhiibaniif qofa wanta hunda kan dhiibanii balleessan.
waan dubbatan hunda kan galmaan gaan kan itti fakkaatu hedduu isaaniitu jira. Waaqayyo garuu isaan laala. Kanaaf warroota foon ajjeesuun sodaatina kan lubbuu ajjeesu garuu sodaadhaa Waaqayyo. Lubbuus foon irrattis kan aangoo qabu haaboo guddaa qabu Waaqayyo sodaadhaa. Kana caala nama sodaatina. Dhugaan isiniin jedhan. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyo namni rakkina garaagaraa keessa osoo hin darbiin as gahee hin jiru. Anumarraa laala. Ani guyyaa tokko bara jireenya koo keessatti guyyaa tokkotti gaddeen beekon. Isinitti hima. Kiisiin qulqullaa ta'ee agabuu buleellee dhugaan isiniin jedhan guyyaa tokko fuulli koo gurraacha hin beeku. Maaliif? Waan kun akka darbu nan beekan. Waaqayyo immoo akka na gargaaru nan beekan. Karaa hundaan jechaadha. Dhugaan isiniin jedha. Ani isinitti hima. Dhugaa Waaqayyoon isiniin jedha. Seenaa koo keessaa isinitti himaan. Ani bara 2011 magaalaa Bishooftutti yeroon baradhu jalqaba mana biraazerii koon ta'a ture. Akkuma hin dhufeen. Achi baheen hiriyoota koo faana mana kireeffadhee yeroon taa'u hiriyaan koo inni tokko biyya deemee ture kophaa koon ta'a. Qarshiin naa ergamu narraa dhumee wanta akka hin qabu isinitti hima. Mana keessa wanta akka hin jiru dumbulloo cabduun qabu ani naman gaafadhu san booda ciree nyaadheen kilaasii deeme. Hubadhaa. Laaqana qarshiin qabu wanta akka waan hin qabneef cal jedhee hin oole. Galgalaa hun hin oolu galgalaa. Irbaanni ga'e homaan qabu nan rafe. Ilaalaa agabuu koo. Ilaalaa. Ganama bari'e. Agabuu koo mana barumsaa deeme. Dumbulloon qabu kiis koo keessaa. Hubadhaa. Manni obboleessa koo jiraas magaalaa Bishooftuu keessa naannoo tokko yoo ta'u baanu. Beelahee immoo mana isaan naqoodheen jechaadha laala. Gaafa harkaa dhabdan waan baay'ee sodaattu waan baay'ee saalfattu waan ta'eef. Hubadhaa. Beelahee mana isaan naqoodheen guyyaas nan oole. Ganama sun oolee deebi'ee laaqanni gahe. Guyyaa lammaffaadha laala. Laaqanas nan dabarse nyaanne. Galeen rafe mana. Mana rafee naannoo sa'aatii 9 ta'a. Hirribnis nan qabu. Dadhabeera. Guyyaa lama nyaanne. Miiseejiin naa gala. Yeroo miiseejiin naa galu biyyarraa qarshiin 900 naa ergame. Hin amanne. Baankiin fuuldura koo natti dhiyoo osoo jiru ani ofuu wallaalee laala. Bakka biraan deeme. Achi deemee qarshicha baafadhee mana nyaataa seene. Mana nyaataa yeroon seenu nyaata hin taane natti fidan. Guyyaa lama nyaanne hubadhaa. Nyaata dafee dhufee jajadhee nyaata hin taane natti fidan. Guyyaa lama nyaanne. Beella ishii kaleessaa ishiin irra jiru laale nyaata kana hin filanne gaale. Amma saayinaan isaa quncootti meediin chaayinaadha irratti barraa'e amma quncootti nyaadhe. Daqiiqaatti xaaf godheen fide. Kaffaleen bahee nan quufe laala. Saatuma sunitti quufe. Namni akkasii argitanii. Namni hundiyyuu rakkina garaagaraa dabarseera. Hubadhaa. Waaqayyo garuu karaa garaagaraatiin nu gargaara. Warroonni abdii kuttan, warroonni abdii murtanii jirtan Waaqayyo keessa jireenya keenya keessa Waaqayyo gashuu qabna. Dhugaan isiniin jedha jireenya keessan keessa Waaqayyoon gashaa. Waaqayyoof wanti takka kan dadhabame hin jiru. Dhugaan isiniin jedha. Tarii irra jireenya nutti ulfaatee dhimma biraa keessa gallee yaada biraa keessa sammuu keenya galchine waan hin taane keessa seenaa warroonni jiru jiraachuu dandeenya. Hedduu keenya jira. Dhugaan isiniin jedhaan. Jireenya keessan keessa Waaqayyoon gashaa. Yaa Waaqayyo humna kootii ol ta'e akkan tattaafadhu akka ati na gargaartu waan hin beekuuf tattaafadhe akka milkaa'u na gargaari. Karaa natti agarsiisi jedhaa bu'aa Waaqayyootti. Malee ciistee teessee akka feeteedhaan baatee galtee hojiin dhabee waan akkanaan dhabee jireenyi natti ulfaate akkas hin jedhiin tattaafadhu yoo suni kan Waaqayyo si gargaaru. Kana malee namoonni ani namni na jibbee firri na jibbee maatiin na jibbee hiriyyaan qabu ani kophaadhaa kophummaan na ajjeese maalan ta'a jettanii sammuu keessan dhiphistanii namoomarraa baatanii dhugaan siin jedhaan. Waaqayyo jireenya kee keessa galchi. Waaqayyo sirriitti si jaalata siin. Caalchisee si jaalata.
jireenya kee keessa Waaqayyo gashi. Waaqayyo isa hunda danda'u, isa jiraachisu, isa ajjeesu, isa sooru, isa badhaasu, isa salphisu, isa kabaja kennu hunda kan danda'u Waaqayyoon qabda waan ta'eef jireenya kee keessa Waaqayyoon galchi. Dhugaan siin jedhaan. Hiriyyaan gaafa ati qabdu si bira si wajjin dhufa. Gaafa ati gammaddu si faana gadda. Akkasuma laala namni amma akkasi. Maatiin illee akkas ta'uu danda'a. Hunda kan caalu maatii kan ta'u Waaqayyoon qabadhu. Malee jireenya hin taane keessa galtee sammuu kee jeeqxee namarraa adda baatee halkanii guyyaa boossee maaliif boossa? Maaliif rakkatta? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara mandara Naayin jedhamtu tokko deemee yoo kana namni reenfa baatee deemaa haati tokko akka malee boossi. Hin boossi iniyyiitiin maraatti mucaa tokkicha ishii jalaa du'e. Hubadhaa. Mucaa tokko qabdi innuu mucaa ilmi tokkichi ishii jalaa du'e. Kophaadha. Ilaala mucaan ishii du'e kophummaa ishii isa gara fuulduraa akkamitti akka jiraatu isa boossi ture. Guyyaa tokko Kiristoos osoo karaa mandara sunii darbuu buusaadheen dhaabbadhaadheen jaroota sunii warra reenfa baatanii. Haadha isaatti gargaree yaa dubartittiin nanna hin bohiin edheen. Hin bohiin edheen. Yaa mucaa jabaan nanna ka'e edheen gurbaan du'e sun du'aa ka'e. Waaqni keenya hin danda'a. Jireenya keenya keessatti hin bohiin nunaa jedhu Waaqayyo. Warroonni karaa garagaraa buhaa jirtan, warroonni aduun sinitti dukkanaa'e, jireenyi sinitti ulfaate, jireenya keessan keessa Waaqayyoon gashaa. Abdii hin muriinaa. Biyya lafaatti fooniinis rakkattanii, lubbuu keessanis salphistanii, sodaachistanii, rakkistanii gara Waaqayyoo gaafa deemtan immoo bara baraan lubbuu keessan ibidda hamaa keessa ibidda si'oolitti hin gubiinaa. Dhugaan siniin jedhaan tasgabbaa jireenya kana keessa jireenya ammaa kanaan tasgabbaa hammalee hin ta'u waan ta'eef jireenya keessa Waaqayyoon gashaa. Dubroo Maariyaamiin kadhadhaa nu haraarsii nu jedhaani hirrinaa fi dhiphina gola dookumaas kan hubatte Dubroon Maariyaam jirti. Dhugaan siniin jedha. Kanaaf iyyuu egaa waan guddaa akka argattan abdiin qaba. Jireenyi waan baay'ee nu gochuu danda'a, waan baay'ee nutti fiduu danda'a, waan baay'ee nu agarsiisuu danda'a. Garuu abdiin kutiina. Abdii akka kunnuuf miti Waaqayyo kan nu uume. Jajjabaannee nama biraatiif illee akka fakkeenya taanudha. Kanaaf ergaa kana nama 5 sheer godhaa siniin jedheera. Subscribe, like, share gochuun dagatiina. Nagaa ta'aa ulfaadhaa kabajamaa waan gaaffii isinitti ta'e nagaa fadhaa siniin jedha. Eebbifamaa. Ameen.